Jira jirtu maatii keenya maatii Kaasushoo akkam jirta fayyaa jirtani nuti nagaa qabna galata rabbii sinoo naguma jirtanii maatii jaalalaa akkam nuuf jirtu fayyuma jirtu yarras deebinee dhufnee jirra har'ammoo maal sinii fidde balatuun koottaa nyaannuu siniin jechuufan nyaatallee sinan gaabbata yeroo tokko tokko koottaa nyaannuu siniin jechuufani egaa akkam seetan dura kaasuu irrattaan piraankii hojjedha jedhee tan nyaata hojjedhe piraankichillee naa ta'uudha. Kaasuu irrattaan piraankii hojjedha jedhee nyaata hojjedhee kaasuun keessummaa fidatee natti dhufe. Keessummaa fidatee natti dhufe akkamitti irratti haa hojjedhu. Amma egaa viidiyoon waraabame gadi niisu jedheetumani koottaa nyaata kana nyaadhaa isiniin jechuufani kaasuu keessummaa fidatee natti dhufe piraankii irratti hojjechuuf guyyaa samuuna argitanii piraankii furdatte maal jedhee narra hojjetee ture innillee isaan irraa deeffachuuf qophaa'ee ture garuu kaasuun ammoyyuu keessummaa natti fidatee dhufe keessummaan immoo nama piraankii hin beekne odoo piraankii biratti hojjennee jedhee nama boo'u waan ta'eef achumaan as sodaadheetumaan dhiisuuf naa wayya jedhee aaree anuu nyaata kana hin nyaanne baay'ee tokko naare baay'ee ofitti aare nyaata kana osoo hin nyaatiin kaasuun ofuma isaatiin nyaate akkuma kinoo viidiyoo irratti argaa jirtani ofuma isaatiin nyaatee isiniin jira. Egaa obboleewwan kun naguma ta'an asumaan immoo iyyuu sargii mucayyoo tiyyaagee mucayyoon heerumsiisuu edaa hundumti keessanuu namni tokko akka nafnetti warri maamila koo taatan hundumti keessanuu kan hin taanellee warri ala jirtanillee callistanii ilaaltanillee rakkoo hin qabu koottaa hundumaas nama iyyaama sargii maamaa tiyyaa ga'ee jira sargii ishee akka nurraa hin hafne koottaa dhuguma furree daannaan ta'e anuu ammaa nuuf ilaalaa akkanatti hundeemuuf hin beeku amma viidiyoo irratti dhuguma furree habal'atuun sirriitti furdatte kaasuun miilaan hin qallabe sirriitti qallabee jiraala. Sirriitti warri deessan shamarran keessattuu jechuudha. Nyaadda keessattuu shamarran biyya Arabaa humna hin qabdan waan ta'eef aganaan ba'uttuu nyaanni hin barbaachisa. Sirriitti hoolaa isin haa qalanii re'ee isin haa qalanii waan hundaan nyaadda dirgin godhaatu. Hin callisinaa ofitti hin laafinaa anam akkatti furdaa ergitanii odoo biyya Arabaatillee deemee amma nan hojjedha deemee jechuudha. Innaa tokko tokko immoo nyaata birrii qaburratti sassataa birrii qaburratti du'aa garuu immoo ofii of goddaa birrii irratti hin du'inaan amma birrii biyya Arabaa erga baddee waggaa meeqa iyyuutti caafamaa qabdanuu amma erga hin galee waggaa afurii kan deemeera birriin erga baddee waggaa iyyuu na wajjin hin turre qaatamte birriin Arabaa achumaan lafa lixxanii booluma seennan duwwatti na harkaa deebite boola Itoophiyaa seennan duwwatti na harkaa deebite kanaafiyyuu nyaadda isinillee of hin mii'inaan kaasunillee jiraate abbaa manaa neegaa sun dur hafte hin jirtu amma abbaan manaa kiyya neegaa ganaa ofaa jechuun sun dur hafte amma waan argatan bakka itti galchuu bichaadhaa nuuroon adda adda hingidii buuphaa birrii 30 bitnee takka takka nyaannee nu geessi inni akkasii isiniin jedha kanaa koottaa nyaannuu. Ciree qursii ganamaatii cireedhaa koottaa isiniin jedha innistuu abbitti isiniin jedha egaa sargii mucayyoo kiyyaa ga'e kinoolitiin galliseera asfiitii buusaa jira sargii mucayyoo kiyyaa nafina aduu koo sagaliiti maazaa koo sagal kino keessummaan na hojjechaa jiru ollaan na hojjechaa jiru sargii mucayyoo kiyyaa natti ga'ee nan heerumsiisaa aduu koo sagalii tan heerumsiisaa nam tokko narraa kan hafne yaamamtanii jirtu gama kiyyaanii gama kaasuutiin kaasuun ganaa siyyaa mataa gama kiyyaa yaamamtanii jirtu nam tokko kanaaf sinan eega hunduma keessanuu sinin jira egaa kanatti ansoon raada guyyaa kaleessaa fiigaddaa gadiifame san irratti baay'een keessanatti aartanii na uffalchaa maaliif hin bitannaa jennaan nu jalaa gurgurtee naan jettanii egaa ani akkuma carraa taatee bitatte obboleettiin keenyas waan ta'eef egaa tasuma bitattee dhugaa dubbachuudhaaf Joordaan irraa ergatteeti birrii harkaa qabdi ta'e animaatirraa qabdi ta'e hin beeku osuma bitattee innaa ishii bira galee jira kanaafiyyuu Joordaan jirti ishiin isinii hundi keessanuu hin bitattu shaallaa hin bitattu itti yaadinaayi rakkoon qabu fe'ii qabaannaan isinii binnaa raaddeen mana keessaa jechuudha. Isa oliillee kan hin barbaannettanii jirtanii waan takka rakkoon hin jiru sunummaan qobbaataa ta'a malee gisee arginetti isiniif hinnaa isiniin jira maatii kiyyaa
Kanaafi egaa hin hafina sargii keenyallee sin jaalannaa nagaa nuu ta'a laayikii godhaa.